Itoophiyaa fi Misri ka Suudaanii geggeeffamee jira. Mariin kunini bifa milkii taheen geggeeffame jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa ibsa baasee jira. Akka mootummaan Itoophiyaa gabaasettu mariin biyyoota sadanii jidduutti geggeeffame kunini torban darbee Suudaanii marii keessa eegii if baasten duubatti ka godhamedha. Suudaanii marii keessatti wanni ishiin of baaste fi hirmaannani hayyoota yookaan ogeeyyii Afrikaa ka dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa haala barbaachisuun hin hammatamne jechuudhaan komii akka dhiyeeste yeroo sanittuu ka dubbatamu. Haa ta'uti malee miidiyaan Misriitii fi miidiyaan Suudan akka gabaasanitti mariin guyyaa har'aa geggeeffamellee bifa bada jedhamuun geggeeffame. Mariin kunini bu'aa hin buusne jechuudhaan miidiyaan kunini gabaasanii jirani. Miidiyaaleen Misrii kan akka Haraamfaatii akka gabaasanitti mariin har'aa karaa intarneetiin wal gayame ka hooggantoonni biyyoota Afrikaa kibbaa walitti qabanii fi akkasumas dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa garee teeknikii irratti wal mari'atamuu fi carraaqame kaayoo isaa bakkaan hin baasne jechuudhaan mariin hagammaa godhamaa jiru. Kunini marii yeroo gubuu malee fala hidha guddicha laga Abbayyaa biyyoota sadan jidduutti fiduu danda'a jedhamee akka hin yaadamne ka dubbachaa jirani. Mootummaan Suudaan keessatti mootummaan Itoophiyaa hirmaannaa hayyoota laga Abbayyaa irratti haali jechuun haroon kun ittiin guutamuu fi miidhaan haroon kun biyyoota gadii irratti qabuu fi akkasumas gaafa lola haala lola ittiin to'atamuu fi gaafa roobii diqqaan roobe haala jechuun haroon kun bishaan biyyoota gadaanoo irraa hin murre irrattu waliigaltee irra dhaqqabne hin jirru. Hirmaannaan warra teeknikaa akka malee ka barbaachisu mootummaan Itoophiyaa hirmaannaa warra kanaa fudhachuu dide jechuudhaan himattee jirti. Misriin dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti mootummaa Itoophiyaa wajjin duruurraa kaastee wal dura dhaabbachuun ni beekama. Haa ta'uti malee jijjiirranii mootummaa Suudaan keessatti dhufee haga Abdallah Hamduukitii fi Abdul Fattah al-Burhaan duratti dhufee ejjannoon mootummaan Suudaan hidha guddicha laga Abbayyaatii fi qabu ka duraanii irra caalaa hammaatee yookaan ammoo jijjiiramee Suudaan mootummaa Misrii caalaa ejjannoo Itoophiyaa faallessu asirrattu qabaachuutu gabaafamaa jira. Naannoo Tigraay keessatti suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanittu mootummaan Itoophiyaatii fi waraanni Eertiraa teessoo baqattoota lama yookaan ammoo kaampii baqattoota lama barbadeessuun dhagahamee jira. Suuraaleen saatalaayitii akka agarsiisanitti naannoo Tigraay keessattuu kan argamanii teessoon baqattoota lameenii tokkini ka baqattoota 25,000 keessummeessuu ka biraa ka 8,000 keessummeessuu guutuma guututti bifa jedhamuun barbadaahee jira jechuudhaan DX Open Network kan jedhamu dhaabbanni jechuun saatalaayitii suuraalee saatalaayitii qayyabatu takkini gabaasuu hayyuun dhaaba kana Isaac Becker dubbatee jira. Gaazexaan Bloomberg fi akkasumas televezyiiniin Bloomberg akka warra kana waabeffatee gabaasetti baqattoonni Eertiraa achi keessa jiranillee irrattu miidhaan guddaan akka dhaqqabe ka dubbatamaa jiru. Fakkeenyaaf akka ragaaleen maatii baqattoota irra dhaqqabettu kaampii baqattoota kanatu aantee teessoo dippiloomaasii ta'uudhaan sadarkaa sadaffaa irrattu argamti jechuudhaan maddeen adda addaa yeroo hedduu isaanii gabaasanittu dhagahamaa jira. Odeeffannoon kennaa ka isin biraan gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo amma odeeffannoo waraana naannoo Tigraayitii fi akkasumas odeeffannoo Suudaanii fi Itoophiyaa irraa kaasnee gara odeeffannoo naannoo Amaaraattu dabarruuti. Warri naannoo Amaaraa mirqaana guddaa keessa jiranii sababni mirqaana warraa kunini Hewwahaati mo'amee jira ka jedhu. Hewwahaati mo'amee jira qofa osoo hin taane ilaalchi olaantummaa Hewwahaati ka Amaaraa xiqqeesse yeroo dhumaatii fi awwaalamee jira. Ammaan booda babal'atiinsa uummata Amaaraa dura yaadii dhaabbatuu fi yaadii Amaaraa diinomsuu fi tirrektiin yookaan ammoo dubbiin Itoophiyaa keessattuu ka'aa ture ka cunqursa sabaa fi sablammiitii fi dubbiin heeraa mirga sabaa fi sablammii jedhamullee wajjin awwaalamee jira ka jedhamu miidiyaa warraatii fi warra siyaasatii fi aktivistoota isaaniitiin haasawamaa akka jiru ka dubbatame.
Barbadaa'uun Hiwwaatiitii fi qabamuun obbo Sibaatee Naggaatii fi warri Tigraay biraa ammoo danqaraattuu baqachuun isaanii yoomiyyuu caala ristii Amaaraa deebisuu fi haala mijataa uumaa jechuudhaan dubbatamaa jira. Beefuma kanaan lafa Walqaayit Raayyaa Tsegadee fi akkasumas Benishaangul Gumuzii deebisuun wayita kan malee yeroo bira ta'uu akka hin dandeenye kan dubbatamaa jiru. Waraanee karaa Tigraay kaabattu bobba'ee kunini dirree kaabatiin duula Amaaraa irratti banamuu dandayu guutumaa guututtu ka hambise yookaan ammoo niwutiraalaayizi ka godhe ta'ullee dubbatanii aktiivistootaa fi hoggansi naannoo Amaaraa kunin. Kanaafuu ammaan duuba xiyyeeffannaan karaa kibbatti deebi'uudhaan juntaa Oromootii fi warra jechuun ilaalcha abaa'ootii fi sabboonummaa Oromoo qabu ka Amaaraa diinoomfate yeroo dhumaatii fi barbadeessuu qabnaa ka jedhullee yaadi dhiyaachaa jira. Qabamuun obbo Sibaatee Naggaatii fi warra Tigraay OPDO fi dhaamsa dabarsuu qaba yookaan ammoo warra Oromoo kan mana hidhaa jiranii fi alaa jiranii fi dhaamsa cimaa dabarsuu qaba. Booddeen keessanii akkuma warra Hiwwaatii kana salphachuu deemtanii dhaamsii jedhulleen dedeebi'amee dhagahamaa jira. Garuu kan cufa caalaa dhaamsii yeroo ammaan tana dhagahamaa jiru dhaamsa tokko. Innilleen dhaamsii dhagahamaa jiru lafti Amaaraa birmadummaan isaa ristiin isaa hin deebi'a. Dhaamsi jedhu yeroo kamiyyuu caala bal'inaan dhagahamaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Abiy Ahmediitii fi bulchiinsi naannoo Tigraay warra Amaaraa kan naannoo isaanii qabate kana dura dhaabbachaa warra Amaaraa dura dhaabbachaa jiratanillee Amaarii adeemsa lafa kana gaafachuu akka dhiisuu hin qabne ka dubbachaa jiru. Bifuma kanaanii karoora ammaan tana deemaa jiruuni lafa biltsiginnaani Tigraay barbaadu jechuun Walqaayitii fi Raayyaa fi Tsegadee irratti uummata Amaaraa qubsiisuu akka barbaadan dubbatamee jira. Maal jennaan lafti Walqaayit Raayyaa kunin yoo Amaarii humnaan lendeeffachuu hin dandeenye taananii ka murteessuu deemu referendemii uummata yookaan ammoo bu'aa sagalee uummataatiin waan taateef uummata Amaaraa deebisanii qubsiisuun jalqabe jira. Sun keessa uummata Amaaraa 22,000 qubsiisuun karoora warra ture sun ammaan tana bifa milkaa'aa taheen akka goolabamaa jiru kadhagamaa jiru. Uummata Amaaraa qubsiisuu qofaa osoo hin taane warri milishoota Amaaraa ka adeemsa mootummaatii ala jiran faannoo wajjin ta'uudhaan uummata Tigraay akka inni buqqa'ullee godha akka inni jiramu ka dubbatamaa jiru. Dimoogiraafii lafa kana qubsuma lafa kana uummata lafa kanaatii fi afaanlee jijjiiruu fi miidiyaan afaan Amaaraa dabarsuu hojii jalqabu gabaasnee turre. San keessa FM'leen adda addaa raadiyooleen naannoo kana keessattuu dhaabachaa jiraachuullee miidiyaa naannoo Amaaraa waabeeffannee gabaasuun kenna ni yaadatama. Uummatii Walqaayitii irraa buqqa'ee ka Amaaraa ka naannoo lixa Tigraay irraa buqqa'ee miiliyoonii wadhakkallee gayaa odeeffannoo jettu miidiyaan naannoo Amaaraa kanaan durattuu gabaasuu isallee isin biraan genne turre. Amma immoo odeeffannoon wal fakkaatanii naannoo Benishaangul Gumuzii irraa dhufaa akka inni jiru kadhagamaa jiru. Naannoo Benishaangul Gumuzii keessattuu godina Metakkaliittuu walgahii gurguddaattuu geggeeffamaa ture. Walgahiin gurguddaan geggeeffamaa jiru keessa mirga uummata Amaaraa akkamiin kabajsiifna Amaaraa Benishaangul Gumuzii keessa buqqa'ee akkamiin deebisnee qubsiifna ka jedhu ka dubbatamaa oolee ka dubbatamaa jiru. Bifuma kanaan uummati Amaaraa ka Benishaangul Gumuzii irraa buqqa'ee uummata 200,000 tahaa jechuudhaan yaada dhiyeessaa jiranii. Uummati Benishaangul Gumuzii 300,000 gadiiti. Uummati Amaaraa 200,000 ka buqqa'ee haa deebi'u jedhamee yoo ka gabaafamtaate. Uummati jechuun ammayyuu jiru kan naannoo Benishaangul saba sadaffaadha Amaarii. Kun jechuun uummati Amaaraa uummata Benishaangul harka 80 ol ta'uu deema. Amaaraa hagas gahuttu Benishaangul Gumuzii irraa buqqa'ee deebisee qubsiisuu qabnaa jechuudhaan akkasittuu yaadii warra Amaaraa jalqabe jira. Kunillee jechuun ka Walqaayit Tsegadeetii fi Raayyaatiin yaadii isaa wal fakkaata. Dhimmi naannoo kana referendemiin murtaa'uu deema. Dhimma referendemiin murtaa'uu deemu kana uummata Amaaraa baay'inaan asittuu qubsiifnee lakkoofsa namaatiin mo'achuu qabnaa waan jedhu warri Amaaraa ka yaada kanaan dhufanii jiranii. Bifuma kanaan yoo uummati Amaaraa 200,000 jedhamu sun Benishaangulitti deebi'ee ka qubatu taate ristii warra mirkaneessuu qofaayyuu osoo hin taane uummati naannoo kana
akka malee lakkoofsa guddaadhaan sabaa fi sablammii naannoo kan jiraatu hunda caaluu danda'a. Beenishaangul Gumuzii lakkoofsi uummata dhumaa ka godhame akka agarsiisutti uummata 270 olii qabdi. Sun keessa uummati harka guddaan uummata Gumuzii yoo ta'u, uummati lammaffaan Bartaa, sadaffaanii uummata Amaaraa, afuraffaan uummata Oromoo akka tahe ka tilmaamamee jiru. Yeroo ammaan tana uummati harka guddaa qabu Beenishaangul Gumuzii keessa uummata Gumuzii akka tahe ka dubbatamu. Uummati Gumuzii godina Matakkaleetii fi godina Kamaashii keessattuu baay'inaan qubata. Uummata Beenishaangul Gumuzii keessa harka 35 oli uummata Gumuzii yoo taate, uummati harka 30 oli uummata Bartaa yoo ta'u, uummati haga harka 25 yookaan 22-25 uummata Amaaraa akka tahe ka dubbatamu. Uummati Oromoo uummata Beenishaangul Gumuzii waliigala keessa harka 100 akka dhiyaatu ka tilmaamamu. Uummati Maa'oo fi Komoo gosa akka malee xiqqaa yoo persentii tokko gadi ta'anii, uummati Shinaashaa ammoo persentii 5 gadi akka tahe ka dubbatamaa jiru. Lakkoofsi uummata Amaaraa 200,000 jedhame kun inni godina kamirra akka inni buqqa'ee warri Amaaraa wanni isaan dhiyeessanii hin jirani. Uummati Amaaraa kaa jechuun 200,000 kun inni deebi'ee qubachuu qabaa jedhame. Eessatti akka deebi'ee qubatullee dhaabbanni kam akka qubsiisuu deemullee baajetii warra qubsiisuuf akkamii akka jirullee uummata jechuun lafa wajjin akka mataa isaanii qubatanii lafa isaan deebisaniif jedhan kan irralletti wanni hagamma dhiyaachaa jiru akka hin beekamne ka dubbatamaa jiru. Itoophiyaadhaan dhuma jaarraa 19ffaa qabamuun duratti Beenishaangul Gumuzii laftii jedhamtu kun inni harki guddaan harki 80 olii uummata Gumuziitii fi uummata Bartaatiin akka jiraatu akka dhuunfatamu ture. Dhuga dubbachuuf naannoo kan keessattuu lafti garii jechuun Oromiyaa lafam jennu naannoo Oromiyaa jennurraa kan fudhatamee jira. Godina Matakkalfaallee babal'isuu fi Kamaashifaallee babal'isuu fi wanni godhamee jira. Naannoo Amaaraallee irraa lafti fudhatamtiin jirti jechuun yoo Goojjam jennu, haa ta'uuti malee naannoon kun harka guddinaan ka irraa qubachaa ture. Uummata Maa'oo ture, uummata Gumuz ture, uummata Bartaa ture, uummata Shinaashattuu ture. Uummanni kun jechuun lakkoofsisa akka malee guddaa uummata naannoo kana harka 100 keessa 70 oli tayaa jedhameeti ka odeeffamu. Bakki gariitti ammoo 80 oli. Uummati kun lakkoofsisa baay'een akka xiqqaatee ka dubbatame. Maaliif jennaan uummata naannoon hoggansi asxoota Itoophiyaa Shaanqilla jedhamee yaadu 60,000 isaanii nagada garbaatiin akka gurguramanii ka gabaafamaa jiru. Gariin isaanii ammoo nagada garbaa baqachuu jecha gara Suudanittu akka godaananillee ka dubbatamu. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, odeeffannoon keenya ka isin biraan gayaa jiru akkuma itti fufettuu jira. Amma jechuun odeeffannoo tokko lama isin biraan hagennu dhimma Oromiyaa irraa wantoota deemaa jiran. Jawaar Mohammad Faatii Baqqalee Garbaa Faatii adeemsi himannaa isaanii ammallee akkuma itti fufettuu jira. Lafirraa hirkifachaa jirullee guyyaa kibxataa dhufu kana jechuun ammajjii 12 bara 2021 akka dhaddachaa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Lidatattuu argamu durattuu dhiyaatanii dhimmi isaanii ilaalamu. Mani murtii ajaja dabarsee jira. Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaatii fi Hamza Booranaa Faatii warri galmee isaanii jalattuu himatamanii hidhamtoonni siyaasaa keessattuu Jawaarii fi Baqqalaanii haalii ammaan tana Itoophiyaa ka nageenya yaaddessaa waan ta'eef mani murtiitii fi mani hidhaa gargarii waan fagaatu fi odoo isaanii karaa kana deemaa jiranuu miidhaan isaan irratti dhaqqabe. Biyyittii yeroo ammaan tana gaaga'amiinsa siyaasaa keessaa akka buutu waan hin barbaanne fi mani murtii dhaddacha bakka nu hidhamnetu dhiyaatu nu haa ijaaruu jedhame nu haa baanuuti jedhamee gaafatame ture. Suni mani murtii dhimma sallaalaa ture, fudhatama dhabsiisuu gabaasnee turre. Mani murtii Jawaar Mohammadii fi Baqqalaa Garbaa dirqiidhaan qabamanii akka mana murtii dhufanii murteessee ture. Abukaatowwan hidhamtoota siyaasaa falmanillee
Amma jechuun adeemsa mana murtii ka bor oolee iftaanii gaggeeffamu kan irratti Jawaar Mohammad faa dirqanii fidammoo hin fidanii kaa jettulleen mataa bowwoo tahee deemaa jira. Yoo ka Jawaar Mohammad mootummaan Abiy Ahmedii poolisiin isaa ka dirqiin fitanan haalii jechuun eegumsi warraa yookaan ammoo haalli nageenya warraa maal tahuu deemaa ka jedhulleen rakkoo guddaa tahee jira. Yeroo ammaan tana miidiyaan Itoophiyaa keessattuu miidiyaan mootummaatii fi miidiyaan mootummaa deeggaranii duula maqaa balleessi guddaa Jawaar Mohammadiitii fi Baqqalaa Garbaa fa'aa irrattu bananii jechuun yeroo ammaan tana diina hedduu akka Jawaar Mohammadii fa'aati godhamanii jiranii duula maqaa balleessi ka miidiyaan barreeffamaatii fi miidiyaan sagalee elektirooniksii reediyoo fi televezyiiniitii fi miidiyaan hawaasummaa viidiyoon daddarbu kan adda addaa yuutuubii fi feesbuukii nurraa haa dhaabbatu jedhanii Jawaar Mohammadii fa'aati yeroo hedduu abbaa alangaa dhiifama mana murtii gaafatanillee manni murtii duula kana dhaabsisuu hin dandeenye haala gos kana keessattuu iftaanii jechuun Jawaar Mohammadii fa'aati hidhamanii akka mana murtii deemanii ka godhamu jedhamee ka yaadamu haala ammaan tana jiruun yoo hidhamtoota siyaasaa irrattu rakkoon gos tokko dhalatee itti gaafatamaan Abiy Ahmedii malee nama biraa akka hin taane ka dubbatamuu qabu. Abiy Ahmedii hidhamtoonni siyaasaa kunniin mirga abokaatoowwan isaaniitiin wal arguu fi waliin mari'achuu ammallee akkuma daangessettuu jira. Abokaatonni kunniin hidhamtoonni siyaasaa kunniin warra jechuun bebeekamoodha warra duula maqaa balleessii guddaan miidiyaa mootummaa Itoophiyaatiin dabalatee itti gaggeeffame duula kanarraa kan kahe akka jechuun falmiin kahee diina hedduu horatanii miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan sila maqaa tokkoon seera qabeessa jedhamanii hojjetamanii ka mootummaa deeggarru jedhanii godhaa jiranii kanaanii balaan isaan irratti dhaqqabuu jiru akka malee guddaa jechuudhani abokaatoowwan kunniin falmii dhiyeessaa turanii falmiin warralleen hin fudhatamne yeroo ammaan tana haala sodaa gos kanaa keessattidha. Hidhamtoonni siyaasaa kunniin boroolanii iftaanii mana murtii dhiyaachuu ka deemanii Jawaar Mohammad fa'aati ni diduumo mana adeemsa mana murtii ka poolisiin yookaan ammoo jechuun warri mootummaa humnaan geessu kana wabii isaanii jechuun akka eegamuu fi godhamee karaa nagaatiin deema wanni beekame hin jiru. Dhimmi kun jechuun dhimma akka malee yaaddessaati. Mootummaan yeroo ammaan tana diinii guddaan takkinii Hiwwaati barbadeessine diinii nu hafuu sabboonummaa Oromooti. Sabboonummaa Oromoo kanaaf warri mataa tayanii ilaalcha sabboonummaa Oromootiin ka deemu mallattoon didda Jawaar Mohammad jedhe nama kanarrattuu mootummaan Biltsiginnaa akka malee xiyyeeffachaa jira jedhamee dubbatamaa jira. Keessattuu basaasa mootummaa Itoophiyaa ka ammaan tan harkaa qabu hoogganaan naannoo Amaaraa Tamasgen Xurunee akkuma jiruun basaasa kana dhuunfatee jira. Basaasa dhuunfachuu qofa hin taane tikaayatii fi basaasa Itoophiyaa ka harkaa qabuttu fayyadamee hooggansa Oromoo ka falmitoota barbadeessuu fi balleessuu fi yeroo hedduu isa karoorsu yaadii isa harkaa miliqee miidiyaa kanaafillee miidiyaa biraa irrattu jechuun gabaasne turre gaafa jalbultii waraanii naannoo Tigraahittuu gaggeeffamu ajjeechanii jechuun godina Wallagga Lixaa keessattuu aanaa Gullisootti gaggeeffame jedhamsan shira Jawaar Mohammadii dhabamsiisuttu akka ture ka dubbatamee ture. Sun qofaa osoo hin taane gaafa Jawaar Mohammadii himala adda addaa godhu dhimma siyaasatii fi bardarbii yeroo akkasii kana karoorii jechuun ajjeechaa warra itti gaafatama tikaa yeroo saniitiin karoorfame fashalaa hullee gabaasuun kennanii yaadatama. San qofa osoo hin taane Oktoober onkoloolessa bara 2019 mootummaan Abiy Ahmedii Jawaar Mohammadii ijjeesisuuf jechuun ajjeechaa yaalii godhuun isaa gabaafamee ture. Kan hundattuu jira haalii hidhamtoota siyaasa Oromoo akka malee yaaddessaa waan ta'eef dhimma kanaa fi xiyyeeffannaa kennanii jala deemanii gabaasuun barbaachisaadha jedhamee dubbatamaa jira. Warri naannoo Amaaraa fi aktivistoonni isaaniiyyuu ka mootummaa kanaan ammaan tana yaada isaanii deeggarre jedhanii Tigraahii mo'atamtee jirti. Hiwwaati barbaadahee jira jedhanii machaawaan kunniin boqonnaan lolaa yookaan ammoo boqonnaan duulaa ka ammaan tana itti aanu tsinfenyoota yookaan ammoo zaranyoota Oromoo balleessuu jechuudhaani duula guddaa timkatanyoonni yookaan ammoo zaranyoota dhiifama yookaan tsinfenyoota warra jedhaman ka Oromoo kan ta'u isaaniiti
barnoota fudhachuu akka qabanii amaarii jechuun of ittisuu irraa haleeluu akka jalqabee dubbachaa jiranii wanni tayaari. Nama bakkisaan jiranii beekee na akeekee birrii Itoophiyaa miiliyoonii 10 kaffalaa fi jedhee karaa miidiyaa isaatii fi waraan isaatiin ibsa baasee ture. Abiy Ahmed kijibaa hedduu dubbatee ture. Abiy Ahmed waraana naannoo Tigraay haga fixnee ji'a tokkoon durattu kan injifannoo dhaadate waraanii hagammaa geggeeffamaa jira. Abiy Ahmed Itoophiyaan badhaadhinaadhaan waggaa 20-30 keessatti tarree biyyoota lixaa gurguddoo jedhaman Ameerikaaf ta'uu siiti yookaan Kanaadafa tarree sunittu galuu deemti. Biyya sanii bira darbuu fi carraa qabnallee jedhee dubbatee jira. Namni miidiyaa Itoophiyaa takkallee ni Abiyyi waan kan gaafatee hin jiru. Itoophiyaan guddachuu fi ragaan dhiyeesse paarkii isaa Inxooxxootii fi paarkii isaa Siidaa Miniliki keessattuu dhaabee ka Finfinnee keessa kan mootummaan Imaaraatii Arabaa isa ijaaree suni tahuutti dubbatamee jira. Abiy Ahmed odeeffannoo kijiba hedduu amanuun nama dhibaa eegii dubbateen duubattu ammaan tana jechuun miidiyaa irrattu mul'achuu hin barbaanne miidiyaan addunyaa keessattuu gaazexaan The Guardian Donald Trump yoonni kijiba jedhe Facebook fi Twitter odeeffannoo isaa qaba. Abiy Ahmed kijibisaa miidiyaanii hawaasummaa ka addunyaa irratti qabuu hin dandeenye jedhee dubbatee ture. Karaa kanaan kanattu jira. Abiy Ahmed inni nu ammachuun haga torban kana keessattu kijiba isaa waan daangesse fakkaata waraanuma isattu kijibaa fi jira. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed miidiyaa hawaasummaa to'atee jira. Miidiyaa hawaasummaa Facebook dirree siyaasatii Facebookiin jechuudhani warra Facebook wajjin hojjetanii Facebook illee keessa warra hojjetanii ka afaan Amaariffaatii fi Tigirinyaan hojjetan hedduu isaanii akka jechuun bitee dhagahamaa jira. Keessattuu waajjira guddaa Facebook ka Afrikaa kan Nairobi jira warra hojjetan aktivistoota Oromoo riipoortii godhuudhaan Facebook isaanii cufsiisuudhaan Abiy Ahmed waan milkaawaa tahee godhee jira. Sanii qofa osoo hin taane aktivistoota Amaaraa ka aktivistoota jechuun maqaa Itoophiyaa qabanii ka Oromoo irratti duulchisanii Facebook Oromoo cufsiisanii hedduu qopheessee bifa suniin milkaawaa akka ta'e ka dubbatamu. Bifuma kanaan aktivistoonni Oromoo Facebookiin akka Yahyaa Bashiriitii fi Farhaan Abdusalaam yeroo ammaan tana daangeffamee jira. OMN fi miidiyaalee adda addaa ka Oromoo irrattu reportiin yookaan ammoo gabaasii kijibaa ka ulaagaalee Facebook TV, Twitter fi ulaagaalee YouTube cabsan jedhamu irratti dhiyaata ture. Hadda jechoota akka naftanyaa, jechoota akka qeerroo, jechoota ogguraa dinagdee jedhamu yoo ati jette warri Abiy Ahmed gurmeessee kunini namirratti duulanii Facebook yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa namirra cufsiisuu fi carraaqanii Oromoon kan irratti jabaatee humna kana dura dhaabbatu godhachuu akka qabu ka dubbatamu yookaan ammoo dirree waraana miidiyaa hawaasummaa Abiy Ahmed faati akkuma jedhanittu to'achuu deemanii dirree miidiyaa hawaasummaatii fi saatalaayitii to'achuu fi wantoota isaan godhaa jiran keessaa tokkini akkuma beektanii saatalaayitii mataa isaanii jechuun saatalaayitii sagantaalee tamsaasuu kireeffatanii jiranii Itiyoosaat san keessaa Keelloo miidiyaa fi OMN baasanii yookaan akka hin hammatamne godhanii jiranii. Karaa biraatiin ammoo miidiyaa hawaasummaa irrattu aktivistoota Oromoo hedduu duula irratti godhaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Kanaafuu jechuun waan kana dura dhaabbachuun barbaachisaa akka taate Oromoon biyya alaa jirtu yookaan ammoo Oromoon biyya alaa jiran kunini tuutaa looyeroota fabitanii Facebook fi akkasumas Twitter fi YouTube wajjin ta'anii rakkoo duula maqaa balleessii mootummaan Itoophiyaa sagalee Oromoo ukkaamsuu fi godhu kan akka warri hubatan godhuun dirqama tahuu qaba. Sunittu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmed maqaa adda addaa kadhabee kan adeeffachuu fi duula dippiloomaasii banuu deemaa akka odeeffannoon jirtu agarsiiftutti duula dippiloomaasii kanaan akkuma kanaan durattu warra daayaspooraa jiranii horiidhaan bitatanii callisiisuu carraaqinni godhamaa
mootummaan Itoophiyaa daayaaspooraan bifa adda addaatiin gurmaahee mootummaa wajjin dhaabbatee hariiroo mootummaan biyyoota lixaa wajjin qabu, dhaabbilee maallaqa wajjin qabu fooyyessuun barbaachisaadha jedhamee jira. Waraanni Tigraay keessattuu gaggeeffame kunini akka malee mootummaa Itoophiyaa karaa dippiloomaasiitiin miidhee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala kanaan gargaarsa argachuu hin danda'u. Daayaaspoora diiguu fi daayaaspooraan dippiloomaasii mootummaa Itoophiyaa keessattuu akka hirmaatu godhuun karoora haarawaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana rakkoo dinagdee hamaa keessa seenuu isaa amanee jira. Keessattuu jechuun sharafni biyya alaa hanqinni guddaan jiraachuu mootummaan bifa adda addaatiin amanee fala barbaaduu fi akka inni hojjechaa jiru kadhagamaa jiru. Oromoon ammoo biyya alaa jiruu fi warri Tigraay illee warri biraa dhiibbaa mootummaa irratti godhamu kana akka inni cimuu fi amma jechuun wintarii illee darbaa jira. Hiriira ciccimsuu haa taatu yookaan advokeesii haa taatu yookaan ammoo uggura doolaarii irratti waan hojjechuu qabu ammumaan tana karoorfatee itti yaaduu akka qabu ka dubbatamaa jiru. Kan irratti jechuun waldaaleen hawaasa Oromoo fi dhaabbileen Oromoo maal godhuu akka qabanii asumaan tanaayyuu itti yaaduu qabanii. Keessattuu jechuun Abiy Ahmed yeroo filannoo kijibaa kana godhatee filannoo kana mo'atee dippiloomaasiin ofii ijaaree hireen Oromoo kaammaan duuba akka malee qormaata hamaa keessa seenuu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Biyyittii sulleen karaa jeequmsattuu deemuu dandeetti. Sababa filannoo qofa osoo hin taane keessattuu rakkoolee gurguddoo biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromoo jidduu jirtu irraa kan ka'e ilaalcha jechuun faallaa ilaalcha fugguu ta'ettu waliin deemaa jira. Wanni kun jechuun biyya suni gara balaa hedduu hamaa ta'e geessuu waan dandeettuu fi Oromoon ammumaan tanaayyuu irraa ka'ee uf ijaaruu danda'uu qaba. Oromoon ammumaan tanaayyuu irraa ka'ee gurmaahuu danda'uu qaba. Ufiin dhaabbachuu danda'uu qaba. Kun yoo hin taane rakkoo guddaatu biyya sanii qunnamuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira. Hoogganaan raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa Birgaadir Jeneraal Biraanuu Jullaa Galalchaa nishaanii guddaa mootummaan Jabuutii nama biyya alaatii badhaafamee jira jechuudhaan miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Biraanuu Jullaa Galalchaa badhaasaa kana ka argatee fi hooggansa ammaan tan inni agarsiisaa jiru jechuudhaan dubbatamee jira. Biyyittii Jabuutii kunini kanaan dura hariiroo cimaa Hiwaatii wajjin qabaachaa ka turte yoo taatu yeroo ammaan tana haala jechuun madaalli siyaasaa laaluudhaan gara biltsiginnaa waan deebi'aa jirtu fakkaata. Haa ta'uuti malee biltsiginnaan Itoophiyaa ka Abiy Ahmed hoogganu Jabuutii caalaa Eertiraa balbala galaanaa godhatee Isaayyaas Afwerqii wajjin hariiroo cimaa qabaachuun isaa mootummaa Jabuutii akka hin gammachiisne ka dubbatamaa jiru. Keessattuu Jabuutii fi Eertiraan rakkoo daangaa wajjin waan qabanii fi mootummaan Itoophiyaa Eertiraa wajjin hariiroo cimaa godhachuun waraanii Eertiraa Itoophiyaa keessa seenee akka socho'u godhuun mootummaa Jabuutii akka malee yaaddessaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Garuu Jabuutiin ammaan tana mootummaa Itoophiyaa birattuu dhageettii argachuu fi jecha badhaasa nishaanii olaanaa biyyattii sun nama biyya alaatii kennitu hoogganaa waraana Itoophiyaa Biraanuu Jullaa Galalchaatii kennuun isii dhagahame jira. Hoogganaa waraanaa kan qofaa miti ka Jabuutiin wagoota biyyattii Itoophiyaa yeroo ammaan tana sababa dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi hanqina sharafa biyya alaa guddaa waan qabduu fi taarifii Itoophiyaan poortii Jabuutii itti fayyadamtu harka dhibbaa keessaa harka 60 mootummaa Itoophiyaatii fi gabbuusuun himamee ture. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoo keenya kasaatii kana ka odeeffannoo gaafa Afrikaa asirrattuu gabaabsine amma odeeffannoo biyyoota alaa takkaa lama ka jiranii isin biraan gahuu deemna. Xayyaarii Indoneeshiyaa ka kalee nama 62 wajjin gara galaana keessatti kuufee sanduuqii sagalee iccitii xayyaaraa qabu Black Boxiin argamuun isaa gabaafamee jira. Xayyaarii Indoneeshiyaa ka Boeing nama
62 wajjin kufee kunini namni achirra jiru hedduun isaa yookaan ammoo guutumaa guututtu du'uu akka hin oolle ka dubbatamee jiru. Karaa biraatiin odeeffannoon dhufaa jirtu mootummaa Doonaald Tiraamp irrattu xurrisaan jiru yookaan ammoo haadii mormisattuu jiru duudhamaa akka jiru kadhagamaa jiru. Bor irraa kaasee Koongireesiin Ameerikaa adeemsa pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp buqqisuu akka jalqabu afyaa'ini Koongireesii Ameerikaa yookaan mana marii Ameerikaa, mana marii bakka bu'oota Ameerikaa Nancy Pelosi dubbattee jirti. Karaa biraatiin ammoo Doonaald Tiraamp amendmentii 25tti fayyadamuudhaan pirezidaantiin itti aanaa Ameerikaa Maayik Pensi hojiirra akka kaasu ka jedhullee dhiibbaan dabalaa akka dhufu ka dubbatamaa jiru. Koongireesiin Ameerikaa walgahii isaa kaborii irraa kaasee nama guyyaan 10 qofa argeef hafeefi Doonaald Tiraamp aangoorraa akka inni kaasuu qabu adeemsi gaafatu impeachment yookaan buqqisaa jedhamu akka jalqabu ka dubbatamaa jiru. Doonaald Tiraamp yoo guyyaa 10 gadafee kan keessattuu impeach tahe carraan inni pirezidaantii tahee yeroo lammaffaa fi dorgomuuf qabu balbala itti ka cufu ta'uutu dubbatamee jira. Bu'aan akka inni pirezidaantii tahee pirezidaantii soorametti argatuu fi wantoonni guddaan mootummaa Ameerikaanii irraa argatu dhaabbachuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Mootummaan Ameerikaa ka Doonaald Tiraamp guyyaan 10 qofti hafee fi hariiroo Ameerikaatii fi hariiroo Taayiwaan biyya jedhamtu ka Chaayinaan qaama kiyya jettu hoggansoota biyyoota lamaanii jidduutu hariiroo jira ka daangessa seeraa sanii guutumaa guututtu kaasee jira. Hoggansi mootummaa Ameerikaa daangaa tokko malee warra Taayiwaanitti wal arguu danda'an jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Ameerikaa Maayik Pompeeyoo dubbatee jira. Maayik Pompeeyoo akka jedhetti kanaan dura Chaayinaa gammachiisuuf jecha hoggansi Ameerikaa warra Taayiwaanittiin wal arguu didee jira. Ammaan tana ammoo suni kaafamee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Murtiin kun mootummaa Chaayinaa akka aarsuu ka dubbatamu. Chaayinaan Veetnaamii dhiifama Taayiwaan qaama biyya kiyyaa ka narra cittee yoo isin karaa nagaatiin deebi'uu diddee humnaan deeffadhe jettee yeroo hedduu dhaadachaa akka turte ka beekamaa jiru. Karaa biraatiin ammoo murtiin Maayik Pompeeyoo ministeerri haajaa alaa Ameerikaa dabarsee kunin mootummaa Joo Baayidenii ka guyyaa 10 duubatti aangoo fudhachuu deemu birattu akkamiin akka inni ilaalamu wanni beekame akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Biyyattii Riippaabilikii Afrikaa jidduu galeessa hokkaraanii akka raafamaa jirtu kadhagame. Filannoo dhiyoo kana ka mo'ate pirezidaantiin biyya suni Tawaaderaa ka jedhamu riphee loltoonni mootummaa isaa balaaleffatanii qabiyyee biyya sanii harka 100 keessaa 70 oli qabachuudhaan gara magaalaa gudditti biyya suni bangiitu akka dhufaa jiranii ka dubbatamaa jiranii. Wayitaa riphee loltoonni pirezidaantiin biyya suni duraanii Foonsuwaa Boziizii hogganuu gara magaalaa bangiitti dhufaa jiramu jedhamu kanattu Raashiyaa fi biyya akka Ruwaandaatii fi DRC Democratic Republic of Congoon waraan isaanii ka Tawaaderaa gargaaruu gara Central African Republicittu ergaa akka jiranii kadhagamaa jiru. Biyyattii Central African Republic durii koloneeffatte Faraansis haleellaa xayyaaraa qabiyyee warra kana irrattu riphee loltoota irrattu geggeessuu akka dandeettu ka dubbatamaa jiru. Xayyaaronni waraanaa Faransaayii qabiyyoota riphee loltoota kanarra kalee balaliyaa akka oolan Reuters ka gabaasee jiru. Biyyattii Paakistaanii ifaanii baduudhaan dukkana keessa bultee jedha. BBC'n akka gabaasutti Paakistaanii magaalota gurguddoo isiin qabdu keessattuu hanqinni ifaatii fi rakkoo teknikaa hin beekamneen biyyattii guutuun haala jedhamuun dukkana keessa akka bultee kadhagahame yeroo ammaan tana ifa deebisuu fi mootummaan Awustreeliyaa akka carraaqaa jiru. Mootummaan dhiifama Paakistaan akka carraaqaa jiru BBC'n ka gabaaseef. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa biraatiin ammoo talaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii biyyoota adda addaattu kennamaa jira jedhamee gabaafamaa jira. Biyyoonni hedduun dhukkuba koronaa vaayirasii fi talaallii oolaa kana argachuu fi carraaqaa akka jiranii kadhagamee jiru. Biyya Indiyaa keessatti talaalliin dhukkuba koronaa vaayirasii kennamaa akka jiru kadhagame
sararri dhedheeraan tallaalii argachuu fi sararri dhedheeraan magaalota hedduu keessattuu akka mul'achaa jiru kadhagamaa jiru. Biyyoonni adda addaa yeroo ammaan tana dhukkuba koronaa vaayirasii fi tallaalii kennaa jiranillee sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawaa argame ka jedhamu adeemsa tallaalii kennuu kan irratti rakkoolee uumuu akka danda'u ka dubbatamaa jiru. Kanumaa fi dhukkuba koronaa vaayirasii tallaaliitu argame jedhanii of dagachuun hin barbaachisu. Dhukkuba koronaa vaayirasii ittisuu fi golgaa afaaniitii fi funyaanii harka dhiqachuu fi akkasumas sanitaayizeriitti fayyadamuudhaan faffageenya namni gargari qabu eeggachuun barbaachisaadha jechuudhaan gorfamaa jira. Daawwattoonni keenya jaalatamoo fi kabajamoo tamsaasii kennanii ka oduu ka yeroo kana ka isin biraanii geenne kanuma fakkaatame odeeffannoo dhumaa tokko isinitti haa himnuuti. Hogganaanii dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom nama Tigraay ka addunyaa kanarrattu akka malee beekamu maqaa guddaa qabu hoggana Afrikaa kabara 2020 keessatti dhiibbaa guddaa sadarkaa ardii Afrikaatii fi addunyaatti godhe jechuudhaan badhaasa argachuun isa dhagahame jira. Dr. Tedros Adhanom mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraay keessatti gaggeeffamu jiru kanaaf riphee loltootaa fi gargaarsa dhiyeessa jedhee himatullee badhaasa kana akka mo'ate ka dubbatamu. Namni kun inni kanaan durattu gaafa ministeera fayyaa Itoophiyaa turee fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ture miidhaa gurguddoo mormitoota irratti dhaqqabsaa dhukkuba kooleraa faallee dhuksaa ture jedhamee himatamullee badhaasa kana dorgomtoota Afrikaa ka wajjin dorgome hundayyuu mo'atee argachuu isatti dhagame jira. Abiy Ahmed ka kanaan durattu ardii Afrikaa keessattuu akka fakkeenya hooggansa gaarittuu dhaadheeffamaa ture. Warra dorgommii gabaasa kana keessa maqaan isaa Kinsenne ka dubbatame gabaasa kana kan mo'ate Dr. Tedros Adhanom kan irratti waan jedhe akka hin jirre gammattuu ka gabaafame sagantaan keenya kan ammaan tana odeeffannoon isin biraan geenne kanuma waan daawwatnu hordoftanii fi hedduu galatooma nagaan oola nagaan nu bula.